dirree sheekana Hussein jechuun dirree jechuun nama maqaan isaa dirree jedhamutu naannoo kana zamana sheekana Hussein dura jira. Sheekana Hussein dhufanii wayita bakka kana ta'an haqa isaa eeguu fi dirree Sheek Hussein jedhanii dirree sana moggaasan jechuudha. Dirreen akka afaan Oromootti dirree bal'oodha. Akka ammoo naannoo kanaatti namni wanni dirree Sheek Hussein jedhamuuf lafa bal'oof osoo hin ta'in nama dirree jedhamu ka bakka kana isaan dura taa'utu maqaa sanii fi maqaa isaanii walitti hidhuudhaaf dirree Sheek Hussein jedhanii bakka kana maqaa kanatti moggaasan jechuudha Sheekana Hussein. Gaafni isaan maqaa kana moggaasan jaarraa 11ffaa keessa gaafa gartee namni Oromoon tokkummaa qabu ka gartee sirni abbaa gadaalleen jiru sirna gadaalleen ka Oromoon bulu jechuudha yeroon suni. Yeroo sanirraa jalqabee haga ammaatti sirni kun adeemsifamaa jira. Ijaarsi as keessa jiru amma seensa karra guddoo kana gatti seennee jirra. Karra guddoo kanarra maaltu jira? Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jechaatu jira. Banaan karra tanaa laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jechuu sani jechuudha. Maaliifi saanqaan qabdu namni as dhufe mulu wayita ziyaaraa dhufu waan sallaalee dubbisee achiin gasseena jechuudha. Sababni isaa amantaa islaamaa irratti ka hundaa'e ta'uu fi asii gaditti karrasanii gaditti wanni gabbaramu ka biraa akka hin jirre ibsuudhaaf laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jechuun sun achirratti barraa'ee jechuudha. Sanirra tarree duuba haroo lukkuu laallee gamoo guddaa laallee wayita jennu taarikni adda addaa hedduu jira. Ijaarri hambaa kanaa kan ijaarame ummata naannoo Baalee sikkoo mandootiin asirraa qabee haga gartee dodolaatti jechuudha gawaabee ilkaarabaatti walitti qindeessuudhaan misooma jireenya adda addaa asitti dhiyeessuudhaan asirratti ijaarame jechuudha. Ijaaramni asirratti ijaarame kun hundi isaatu Sheek Muhammad Tilmaatil Mootii fi Sayyid Abbaas Nuuraatii fi hawaasa Oromoo naannoo kana jiru waliin ta'aniit maraayu wal ijaaranii tokkummaadhaan waan miidhagina akkana jiru kana nu ijaaran jechuudha. Injiinarri gaafsan waan kana ijaaree biyya Yemen irraa dhufe Adduus jedhama. Innis biyya Oromoo tana keessatti kan du'e yoo ta'u naannoo kutaa aanaa Golchaa kana keessatti qabramee isarrattis gamoon ijaaramee jira jechuudha. Walitti qabaa Sheek Muhammad Tilmaatil Mootiin. Haroo lukkuu yoo kajennu taate haroo lukkuu fuuldura keenyatti irra deemnee akkatti haalli waan mijoomne isin garsiisa. Haroo lukkuu wayita qotan Sheekana Huseentu qotan jaarraa 11ffaa keessa qotan. Haroon tuni bishaan wayita harka isaan dhiqatan wayita wuduu'a godhanii salaataaf qophaa'an simbirti adda addaa dhuftee waan san haatuuf dheebachuu simbiraa arganii simbiraaf yaadanii haroo jalqaban jechuudha. Xiqqeennarraa osoo xiqqeessanii qotan osoo qotan bal'isanii guddisan haroo lukkuu jedhanii maqaa isii itti moggaasan jechuudha. Haroo lukkuu tun duuba seenaa lama qabdi. Jaarraa 11ffaa keessatti bishaan kuusee uummanni Oromoo itti jiraachuu waan hin beeyneef laga madda lagaatii fi laga yaa'u qofarratti fayyadame jechuudha. Yeroo san keessatti Oromoon saayinsiillee barsiisanii akka haroo bishaan kuufatee namni itti jiraatu sheeka nama barsiisarraa nama tokko jechuudha Sheekana Hussein. Gara birootiinis maal godhanii haroo san keessatti Qur'aana qara'uudhaan kadhannaa guddaa kadhachuudhaan akka uummanni isaan duuba isaan hordofu kana akka achi zanzaba san waraabbatu yoo namni dhibame yoo fayyaa dhabe yoo nafarraa waa bahan akka yaa Rabbi dawaa naa godhiifi jedhanii kadhatan jechuudha. Yaa Rabbi dawaa naa godhiif jedhanii kadhatanii namni as dhufu bishaan san haroo lukkuu san zanzaba san waraabbatee gala jechuudha. Itti aansuudhaan maali haroo lukkuu yoo kana ta'u ijaaramni isin agartan kuni Sheekana Hussein harka isaaniitiin as keessatti waa sadi bichaa ijaaran. Sadeen haroo lukkuutii fi masgida minaaraa haaraa amma qabu sanii fi masgida Zurtum kan jedhamuu fi masgida Baallaa kan jedhu ka bakka tanarraa kiiloomeetira 9 gara bahaatti gara dhiyaatti gara Baaleerra kan jiru jechuudha. Sadeen kana isaantu ijaaree jechuudha. Achiin booda waggaa muraasaan booda Sheek Muhammad Tilmaatil Mootii fi Sayyid Abbaas Nuuraa asirratti wal gahuudhaan naannoo eriyaa kana ka jiru mulu gamoowwan aadaadii jiru kana gamoo 5 haroo 3 asirratti mirkaneessanii akka uummanni as dhufee jedhu jechuudha. Yeroo Sheekana Hussein sanitti yoo isinii mutaate ammas darasaa 666 qaraasan isaan afaan 66 dubbatan jechuudha. Sabaaf sablammoonni adda addaa hundinuu ka biyya kana keessa jiru ka Somaalee irraa qabee Amaara irraa qabee Tigree irraa qabee Oromoo irraa qabee gartee Banii Shaangul maal kan jedhamu bakki mashaayikhoonni gurguddaan keessa jiran buluun nama isaan irraa baratee bahe jechuudha. Namni as dhufu ammoo waa sadi fudhata. Waa sadeen kun reef tokko haroo lukkuu isin hin jedhe tokko gamoo guddaa keessa kan jiru jawaara fudhata. Jawaara sadi tokko ammoo sadaffaan ammoo uleedha jechuudha. Uleen Sheekana Hussein tuni maalirraa bu'uurfamtee yoo jedhu taate amantaa miti ulee faayidaaf qabatan Sheekana Hussein zaman isaanii san keessatti karaa wayita deeman qoree of jalaa qabuuniif wayita ammallee miilaan deemama waan ta'eef dadhabanii wayita ta'an boorsaa
isaanii ka kitaabni quraanaa keessa jiru itti fannifachuu fi kutaa quluu salaataa itti fannifachuudhaaf fayyadaman jechuudha. Gara jalaatiin masaraata qabdi gubbaadhaan baallaadha jechuudha. Fayyadaadhaaf eegas yoo yeroo waa barsiisanii irraa bahan nama isaanirraa baratee qaraatii fixe dokumentii kennamaa fi namni ulee san qabatee deemu biyya keessatti yoo argamu taate nama isaan biraa baratee ta'u bahu waan beekuuf ummanni isaan fudhatee akka waa barsiisu godha jechuudha. Faayidaa akkasii qabdi. Akka amma yeroo ammaa kana ulee 3 4 5 baatanii deemuun kun seera isaaniitii miti jechuudha. Ulema takkitti faayidaaf qabachuudha kan jedhu jechuudha. Takkittiin suni isii tana jechuudha. Tanuu fakkaatti tanarra dheeyiltuudha. Tun amma jaalalaaf namni akkatti gabaabsee harka qabata malee isiin itti fayyadamuu danda'an ta'uu qabdi jechuudha. Ijaaramni akkanaa kun kan hangara ture kun feerroon qabu, simintoon qabu, dhagaa biyya tanaatiin, biyyee biyya tanaatiin, ogeessa biyya tanaatiin ijaarame jechuudha. Kan amma akkatti miidhaginni jedhu kun tokko isaatiin hundi isaatu hiika qaba jechuudha. Yoo laaltanii ka jiraattan taate asii olitti gamaa gamanatti akka bokkuu abbaa gadaatti ijaara gamaa gamana akka qarmameetti ka jiru jira jechuudha. Haala kanarratti sirna gadaatii fi sirni Nuuranaa Huseen walitti hidhaansa qaba jechuudha. Balbala lammataa taleef deebisan seenee jirra. Balbala gamoo sadaffaa itti dhufna. Tun ammoo gartee kakkatti dura ijaaram kun gombisoo reefa jedhamsan as jalatti quraana qarama rabbi kadhatamaa gartee waan asitti kadhatan rabbi kadhama seera arifiinati namaa taasisaa gamoo isaanii kana dhufanii asitti waan kadhatan gartee martuu namaa guutamtii milkii rabbi namaa godhaa sheessentu qopheessa mukarraa dhagarraa mukni irraa qophaa'u doddooti jedhama. Dhagaan ammoo dhagaa hash jedhamutu jira isarraa qophaa'aa wayita qophaa'u amatatti yeroo takka dibama gamoo sheeseen kun hashii adii kana yeroo takka dibama wayita zamana san barmeelli jiru meeshaan garaagaraa kan amma jiru kun jiru wanni jiru maali kanatu barmeela jechuudha. Asitti jiisanii asirraa fuudhanii gamoo kana mara dibaniin seenaa qabaa haga ammatti illee yoo awwala waggaan ga'u asitti jiifame asirraa eegasii gamoo kana hunda akkatti addeessanii amatatti yeroo takka dibama. Maandeetiin mana keenyaa inni guddaan akka galmaatti qabannee kan jirru akka mul'ataatti qabannee kan jirru qabeenya aadaadhaaf qabeenya tuurizimii qabnu hirmaannaa uummataadhaaf qooda fudhattootaatiin dinagdeef oolchuudhaani badhaadhina biyyaa keessatti gahee akka inni bahu gochuu jennee qabannee jirra. Kanaaf haaluma kanaanii hojiin nuti gama kanaan hojjechaa jirru yoo ilaalle sadarkaa jalqabaatti manni keenya hojii gurguddaa gama kanaan lama hojjeta. Kanaaf tokkoffaa kanneen kana dura turan qabeenya kana dura qabnu misoomsuudha. Qabeenya tuurizimii qabnu bakka ga'umsa tuurizimii mijessuudha. Inni lammaffaan immoo qabeenyuma tuurizimii yookiin misooma qabnu haaraa daangessinee adda baasnee misoomsinee walumaa gala faayidaaf akka inni oolu gochuudha waan ta'eef kanaaf haala kanaan irratti hojjechuu jalqabnee kan jirru ta'uudha. Qabeenya keenya kana beekuudha, baruudha, hubachuudha. Ergi hubannee booddee immoo adda baasnee daangessuudha. Ergi daangessinee booddee immoo misoomaaf oolchuu waan ta'eef isa kanaaf yoo xiqqaate yeroo gabaabaa kana keessatti bakka ga'umsa tuurizimii gara 600 ta'an adda baasnee daangessinee haalli nuti ittiin misoomaaf oolchuudhaaf deemaa jirru bal'aan isaan jira waan ta'eef kun hojii guddaadha jennee ilaaluu dandeenya. Adeemsi kun kana duran turre jijjiirama kana keessatti kan dhufeedha jechuudha. Tuurizimiin madda dinagdee olaanaa kan ta'e kun hawaasa biratti hin beekamne kan hawaasaa hin taane kan dargaggoo kan dhalootaa hin taane kanaaf dhaloonni sana beekee hawaasni keenya sana beekee tokkoffaa bakka hawwata tuurizimii naannoo isaa jiru akka misoomsu akka eegu akka kunuunsu lammaffaa immoo irraa fayyadamuu akka danda'u dinagdee irraa horachuu akka danda'u hawaasni dinagdee irraa horachuu danda'u turre jiraata waan ta'eef kaayyoon isaa guddaan kanaadha. Kanaaf kana giddu galeeffannee yoo xiqqaate waggaa waggaadhaan guyyaa ayyaana tuurizimii addunyaadha. Geggeessaa jirra kan waggaa 20 kan bara 21ffaas haala wal fakkaatuun godina Baalee Bahaatti maree paanaaliidhaan qabeenya dilbii achi keessatti argamu daawwachuudhaan geggeessaa kan jirru waan ta'eef kanaaf kaayyoon isaa guddaan kanadha jechuudha. Misooma tuurizimiitiin godinni keenya baay'ee beekamaadha. Potenshaala guddaa qaba. Isa kana misoomsaa jirra. Bakki misoomaa jirullee jira. Sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa uummataatti illee addallee baafnee daangeffamanii eeggamanii jechaadha. Akka kabajaman akka daangaan isaanii saabaman wannaan isaanii akka hin jijjiiramnetti eegaa jirra. Kana keessaa tokko kan misoomaa jiru Dirree Sheekanaa Huseenii. Kanaan alatti illee iddoon seena qabeessi haga ammatti qoratamee biran gahin hedduu bira gahaa jirra jechuudha. Bara kana holqa dugdaan ciiska jedhamu aanaa laga hidhaatitti adda baasnee jirra. Ganaa qoratuuf deemna. Aanaa raayituu irratti Jilbanuur ka jedhamu holqa tokko adda baasnee jirra. Dirree Sheekanaa Huseen waggaatti yeroo lama uummata
miliyoonaan lakkaaman godinaalee garagaraa keessaa akkasumas naannoo garagaraa keessaa dhufanii asitti kan daawwatan kan laalan bal'aan isaa jira. Gaafa kana jennu immoo turizimii kana laalanii deemuu qofa osoo hin taane immoo iddoo seenaa kana laalanii deemuu osoo hin taane maal gochuu qabnaa inni mootummaa waliin illee dubbachaa irraa jechaadha. Mootummaa illee karoora isaatti baasanii gara misoomatti galchuu keessattuu naannoo kanatti maabiraatiin gammoojjii gana faggaatu kana keessatti ifaan soolaariidhaa ifuu qofni kanaaf rakkoo siistamaarraan ala kan ta'een wanni hundi kan guutame ta'uu isaati. Inni biraa daandiidhaan illee wal qabatee daandiin yeroo gabaabduudhaan boodatti ispaaltii kan uwwisatu ta'uu isaa keessattuu dhaabbata chaayinaatiif kennamee hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Inni kunis waan turizimii san harkisuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eedhaaf karaa kanaan laaluun ni danda'ama. Jiddugala gabayaa guddaa ta'ee jira. Kallattii afraniin iyyuu sirni daldalaa guddaan asii geggeeffamaa jiru. Turistoonni baay'een dhufaa jiru.